Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akka mooltan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo eegalle. Paartiin badhaadhinaa Amaaraa dubbiin obbo Shimallis Abdiisaa akka gamamu gaafate. Iskindir Naggaan mana murtiitiin dhiyaadhu jedhe. Maaltu ta'e? Olmaa dhadhachaa kaanis ilaalla. Yakka dalanne yakka dalageera jireeti nagaa akka baru yakka akka dalagu dhiibbaan irra godhaa jiranii kanaafuu manni murtii kana ilaaleeti. Lakkoofsi namoota Walaayitaatti du'anii 16 ol gahuu haala koronaa vaayirasiin manneen hidhaa Oromiyaa keessa jiru. Waa'een koronaa baay'ee kan gadi bu'ee fi nullee yaaddisaa kan turedha. Yeroo ati galli sanaa sakatta'insi anaa akka dhuunfaa kootti naaf hin jedhamne. Akkasumas kaan dhageessu sagantaa kana amma iyyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Mootummaan federaalaa filannoo naannoon Tigraay adeemsisuuf jedhu akka dhaabsisu paartiin naannoo Amaaraa bulchuu gaafate. Paartiin badhaadhinaa Amaaraa konferensii guyyoota 3 taasise galgala kana xumureera. Dhimmoota ijoo garaagaraa irratti kan mari'ate konferensii kana irratti ministeerri muummee Abiy Ahmed argamaniiru. Dhimmoota marii ta'an jedhaman keessaa tokko dubbii obbo Shimallis Abdiisaati jedhame tibbana miidiyaalee hawaasummaa irratti naanna'aa turedha. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa Amaaraa obbo Aganyaaw Tashaagar koreen hojii raawwachiiftuu akka irratti mari'atu kallattiin taa'uu himaniiru. Konferensicha yeroo eegaluudhaaf jennu kan dhaga'amedha. Ta'us irratti mari'anneerra. Sagalee kan amma baasuun maaliif barbaachisaa kan jedhu mari'anneerra. Wanti jedhame dogoggora. Ejjennoo dhuunfaa malee kan paartii badhaadhinaa miti. Sababa kanaaf konferensichi koreen hojii raawwachiiftuu dhaabichaa irratti mari'atee sirreeffama kennuu akka qabu kallattii kaa'eera. Godina Walaayittaatti sanbata aangawoonni olaanoo to'annoo jala ooluu isaaniin booda waldhabdee ka'een hanga kaleessaatti namoonni 16 du'uu isaanii himameera. Hospitaalota adda addaa irraa odeeffannoo walitti qabachuu isaanii kan himanii fi hospitaala yuunivarsiitii Walaayittaa Soddootti barsiisaa fi hakiima lafee kan ta'an Dr. Mabraatu Ciishaa waldhabdee uumameen namoonni miidhamanii gara hospitaalota seenan kanneen rasaasaan rukutaman ta'uu BBC'tti himaniiru. Namoonni lubbuun ooluun isaanii yaaddeessaa ta'es jiru jedhu Dr. Mabraatuun. Boddittiitti ka du'an namoota 7dha. Sooddoo hospitaala Kiristiyaan miidhamanii ka dhufan 21 yoo ta'an isaan keessaa 2 akkuma achi ga'anii lubbuun isaanii darbe. Namootni 3 kutaa wal'aansa addaa keessa jiru. Isaan keessaa namootni 2 lubbuun ooluun isaanii yaaddeessaadha. Namootni 16 wal'aansa argatanii gara manaatti deebi'aniiru. Rakkoon geejjibaa waan jiruuf yeroo sanatti namootni hedduun gara hospitaala Kiristiyaan ka dhufan ta'us hospitaala Otoonaa keessa namoota miidhaman 4tu jira. Kan hospitaalichatti du'an garuu hin jiran. Magaalaa keessatti ammoo namootni 7 du'aniiru. Kanaaf odeeffannoo an qabuun walumaa galatti namootni 16 du'aniiru. እስካሁን ድረስ ባለኝ መረጃ ማለት ነው። Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo dhagaa jirtu oduuwwan gaggabaaboo isinitti hima. Duulli biqiltii dhaabuu waggaa baranaa guyyaa irraa xumuramuu qondaaltonni Itoophiyaa ibsan. Ministeerri muummee Abiy Ahmed miseensota badhaadhinaa Amaaraa waliin ta'uun har'a biqiltuu kan dhaaban yoo ta'u biliyoona 5 dhaabamuu himaniiru. Duulli akkanaa barana yeroo lammataaf taasifame. Duulli filadhaa naannoo Tigraayitti har'a eegaleera. Paartileen filannoo naannichi qofaatti gaggeessuuf yaadarratti hirmaatan duula isaanii miidiyaaleedhaan gaggeessu. Guyyaan filannoo ibsamuu baatus hanga guyyaan 4 duula gaggeessu jedhameera. Sudaan kibbaatti dhukaasa loltoota mootummaa fi hawaasa meeshaa waraanaa hidhatan gidduutti banameen yoo xiqqaate namoonni 81 du'an. Wayita dhukaasi banamee jirutti loltoonni hawaasa hidhatee hiikkachiisuuf yaalaa turan yoo ta'u kanneen du'an keessaa 55 loltoota mootummaati. Filannoo pirezidaantummaa Ameerikaaf pirezidaantiin Tiraamp kan isaan tumsan Maayik Peensi yoo filatan morkataan isaanii qondaalli paartii Dimokiraat Joo Baayiden immoo Kaalifoorniyaa irraa dubartii bifaan gurraacha ta'an filataniiru. Kamaalaa Haaris hiddaan makaa Hindii fi Jamaayikaa yoo ta'an seenaa dorgommii filannoo Ameerikaa keessatti dubartii bifa gurraachaa fi hidda ishee qabdu wayita adda durummaan hirmaattu kan jalqabaati.
Oduuwwan biraattan darbaa Raashiyaan talaallii koronaa vaayirasii argachuu ishee beeksifte. Haa ta'u malee ogeessoti hedduun shakkii fi yaaddoo qaban dhageessisaniiru. Yeroo addunyaa keessatti lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin qabamanii miiliyoona 20 darbee jirutti oduun talaalliin argame jedhu oduu gammachuu fakkaata. Waan adeemaa jiru firaafoolii dhugaasaa nutti himti. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin talaalliin COVID-19 biyyattii keessatti oomishame ulaagaa mirkaneeffannoof barbaachisan hunda keessa darbuu himaniiru. Talaalliin ji'a lamaaf namoota irratti yaalamaa tureeru jedhan kun yaaliiwwan barbaachisu darbuu isaa kan himan Puutiin intalli isaaniillee talaallii kana fudhachuu ishee dubbataniiru. Odeeffannoo dabalataas osoo hin kennin talaalliin kun bu'aa qabeessadha jedhaniiru. Aangaa'onnis talaallii Sputnik V jedhamu kana uummataaf dhiyeessuun onkololeessa keessa akka eegalu beeksisaniiru. Ta'us garuu talaalliin koronaa vaayirasii Raashiyaan argadhe jettu kun ogeessota fayyaa fi miidiyaalee US fi Awurooppaan qeeqaan simatame. Dhaabbati fayyaa addunyaas torban darbee oomisha talaallii COVID-19 irratti qajeelfama idil addunyaa akka hordoftuuf Raashiyaa akka gaafatee fi nageenyummaa talaallii kanaa mirkaneessuufis aangaa'ota Raashiyaa waliinis akka mari'atu ibsee ture. Ammatti talaalliin Raashiyaan argadhe jettu kun talaalliiwwan 6 marsaalee shaakalaa 3 keessa darbuun namarratti yaalamuuf dhaabbata fayyaa addunyaan beekamtii argatan keessatti ramadamne. Ogeessonnii fi biyyootiin hedduunis ariitii Raashiyaan itti talaallii kana argatte irratti yaaddoo qaban ibsutti jiru. Yaaddoo biyyootii adda addaa irraa talaallii COVID-19 kana irratti ka'eef Raashiyaan yaaddoo bu'uura hin qabnedha jechuun deebii kenniteetti. Dabalataanis marsaan jalqabaa talaallii kana torban 2 booda ogeessota fayyaaf kennamu akka eegalu himaniiru. Guyyaa tokko keessatti Itoophiyaatti namoonni 943 koronaa vaayirasiin yeroo qabaman 23 ammoo lubbuu dhabuu ministeerri fayyaa beeksiseera. Tamsa'inni vaayirasichaa biyyattii keessatti yeroo dabalaa dhufe kana haala nageenyaa dhiyeenya tureen namoonni hedduun sababa adda addaan mana hidhaa seenanii jiru. Ta'us garuu hidhamtoonni mana hidhaa keessatti vaayirasii kanaaf saaxilamoo ta'uu himu. Buzuu Warqulaanaa gabaasa qindeessii kunooti. Ajjecha artist Hacaaluu Hundeessaatiin booda godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti lakkoofsi namoota sababoota adda addaatiin to'atamanii dabalaa jira. Kun immoo weerara koronaa vaayirasii biyyattii keessatti dabalaa dhufe waliin manneen hidhaas bakka dhukkubichitti mul'achaa dhufe ta'uun yaaddoo uumeera. Magaalaa Buraayyuutti hidhamee dhiyeenya bahuu kan immoo weellisaa Marsii Abboomaa manni hidhaa bakka of eeggannoon koronaa vaayirasii homtuu ittiin taasifamnee fi saaxilamummaa guddaa qabudha jedha. Waajjira poolisii magaalaa Buraayyuu aanaa tokko keessatti dhugaa dubbachuuf waa'een koronaa baay'ee kan gadi bu'ee fi nullee yaaddisaa kan turedha. Kunis akkamitti yaaddessa jechuun danda'ama. Nuti yeroo ati galli sanaa sakatta'insi anaa akka dhuunfaa kootti naaf hin jedhamne. Nam tokko immoo shakkamees haa ta'u balleessaa hojjetee yeroo manaa dabaa galu yeroo halkan tokkotti namni haga 5 fa'aa dhufee nutti dabalamutu jira. Eeggannoon hin jiru. Kutaan keessatti hidhaman hamma nama qabachuu danda'u walitti waan guutuuf eeggannoo koronaa vaayirasii wanti jedhamu tasa kan hin yaadamne ta'uu hima. Dhiyeenya mana hidhaatii ba'uu fi nageenya isaatiif eenyummaa isaa ibsuu kan hin barbaanne namni BBC'n dubbise kan biraas mana hidhaa keessatti maaskii fi saanitaayizarii fayyadamaa hin turre jedha. Saanitaayizariin hin jiru maal hin jiru namni haara hin ta'e dabalamaa isaanii ba'aa haalli jiraatu kilaasii Itoophiyaatti kan jedhamtu akka nama garii damaafatti yerootti gurgu jira. Torbee darbe magaalaa Ginneeritti namoonni 66 mana hidhaa keessatti koronaa vaayirasiidhaan qabamuun isaanii ni yaadatama. Magaalota akka Adaamaa fi Botee akkasumas iddoowwan biraatti namoota mana hidhaa jiran irratti koronaa vaayirasiin mul'achaa jiraachuun yaaddoo guddaa ta'aa dhufeera jedhan hoggana itti aanaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Obbo Darajjii Abdannaa. Amma kana naannoo dugdaa jira, naannoo Shawaa Bahaa kanarra jira. Isaan kun keessatti mul'ateera jechuudha. Gara Shawaa Bahaarra nama gara 15 ta'an achi tiraaspoortii ta'anii jiru jechuudha. Hangimni qofaatiin kana gara dugdaarraas akkasidha jechuudha. Ta'ii nama manneen hidhaa adda addaa keessatti mul'achaa jiru kun rakkoo hammaataa fiduu akka malu waan hubanneef qaama dhimmi ilaalu waliin furmaateetti barbaadaa jirras jedhan Obbo Darajjeen. Kan gochuu danda'amu namni hawaasa keessa turee gara mana sirreessaa kana murtoodhaan isaa ta'u karaa adda addaatiin dhaqu tokko sakattaame akka galu lammaffaan immoo jaratti sun dabalamee qofaatti akka turan kana wajjin mari'annee jirraani kana akka mootummaa naannoottis murtoo tiraaspoortiidhaan akka inni kennamuu fi gidduu kana maree tiraaspoortii irratti akka ajandaa guddaa tokko itti dhiyeessinu jechuudha. Namoota mana hidhaa keessatti koronaa vaayirasiidhaan qabaman eegumsaaf jecha bakka itti yaalaman addatti qopheessuunis qorumsa biraa ta'eera jedhu Obbo Darajjeen.
Manni murtii federaalaa dhaddachi araadaa Iskindir Naggaa dabalatee shakkamtoota 3 irratti abbaan alangee ragaa akka dhageessisu ajaja kenne. Haa ta'u malee Iskindir dabalatee shakkamtoonni biroo dhimmi isaanii dhaddacha hundaaf banaa yoo ta'u baate hin hirmaannu jechuun ajaja mana murtii mormanii abukaatowwan isaanii gaggeessuu himaniiru. Waan obbo Iskindir dubbatan abukaatoon isaanii Heenok Akiliiluu akkanaan himu. የተጠረጠርንበት ጉዳይ የጄኖሳይድ ወይም የዘር ማጥፋት ባህሪ ያለው ነው። እንደዚህ አይነት መሰል ጉዳይ wanti itti shakkamee duguggaa sanyii wal fakkaata. Kunneen immoo dhaddacha cufaan ilaalamuu hin qabu. Maalummaan ragaa baatotaa osoo hin ibsamiin ragaan akka kennamu taasisuun haqa akka hin arganne nu taasisa. Yoo haqa hin argannu ta'e immoo dhimmicha irratti hirmaachuu hin feenu. Mana murtiis hin dhufnu. Hanga yoonaa abukaatota ana bakka bu'anii mana murtii dhiyaataa turanis gaggeesseeraa jechuun dhaddacha dura ibsan. የነበሩ ጠበቆቼንም አሰናብቻለሁ በችሎቱ ፊት። haa ta'u malee manni murtii abbaan alangee ragaasaa akka dhiyeessu akkasumas poolisiin obbo Iskindir fa'i mana murtiitti akka dhiyeessu ajaja dabarseera. Gama kaaniin manni murtii gaafii Jawaar Mohaammed fa'i abbaan seeraa dhimma isaanii harkaa qabu akka jijjiiramuu gaafatan kuffiseera. Manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhimma isaanii irra ilaale iyyanni shakkamtoonni dhiyeessan dhimmoota raawwatamaniiru jedhe ragaa qabatamaan hin deeggarree jedheera. Dabalataan gaaffii wabiin gadhiifamuu Jawaar Mohaammed dhiyeesse guyyaa kaleessaa manni murtii kuffiseera. Gama kaaniin miseensi ABO Caaltuu Taakkalaa guyyaa kaleessaa wabiin gadhiifamuu ishee maatiin BBC'tti himaniiru. Kana dura dhaddachi lidataa wabii qarshii 4,000 akka baatu murteessus poolisiin Oromiyaa yakka kaaniin shakkee jechuun to'atee dhaddacha sulultaatti geessee ture. Manni murtii sulultaas wabiin dura akka eegamu jechuun jimaata darbe murteessus guyyaa kaleessaa eegamuu ishee obboleettiin ishii Doonaa Taakkalaa dubbatti. Naannoo sa'aatii 8. Akkamiin qarree? Manni murtii inni iddoo isaanii inni sulultaas mirgi wabiin jalqaba haa eegamuufi kan jedhu ishee geggeesse. Isaan immoo waraqaticha fudhatanii dura koreen irratti walii galuu qaba. Isa jechuuf gaafa dafinoo na beellamanii kaleessa. Kan Oromiyaa ta'e 6 kiilooti. Waajjira OPDO durii keessa. Achi mirgi wabii ishee haa kabajamu isa jechuun. Mirgi wabiin jalqaba haa kabajamuufi jedhee ajaja baase. Isaan immoo hojiirra dhoofne baay'ee miidhamteetti guyyaatti birrii 20 qofa kennuufi nyaata qajeeshitee nyaanne kanatti guyyaa ammaaras. Gaaffii fi deebii Haacaaluu waliin taasisee yeroo qopheessu waa wal dhabsiisoo ta'an irratti xiyyeeffate jechuun shakkuusaa kan poolisiin ibse Guyyoo Waariyoo guyyaa kaleessaa mana murtiitti dhiyaatee ture. Abukaatoon isaa obbo Kadir Bulloo wanni Guyyoon dhaddacha irratti guyyaa kaleessaa dubbate akkanaan himu. Kaleessa gaafa dhiyaatanii Guyyooni ana biiroo na baasaniiti abbaan alangaa amma dhimma Jawaarii qaban faataaniiti eenyu Jawaar geggeessaa kiyyaa isatu na ajajaa jedhii ragaa bahii ati bilisa baataa yakki dadaddeen jiru ati barnoota akkanaa qabdaa kanarraan jedhanii jedhe. Kana ka godhanii maali jedhanii abbootii gadaatii fi warra maatii isaa fakkeenyaaf obboleessa abbaa isaa beeraa isaa fageessaniiti kanaan loobii godhaa turani. Jawaar itti gaafatamaa kiyyaa miti. Ani itti gaafatama walqunnamtii hojiitu qabu Janee Guutamaa fi Girmaa Guutamaa waliin malee isa waliinuu walqunnamtii wayituu hin qabu jedheeti akkaataa kanatti ibsee jira. Kanaafuu amma wanta isin jedhe kana mana murtii irratti ibsee ani amma wanti dararamaa jiruuf yakka dalagee utuu hin taane nama biraa irratti utuu yakka hin dalanne yakka dalageera jedheeti ragaa akka bahu yakka akka dalagu dhiibbaan irra godhaa jiranii kanaafuu manni murtii kana ilaaleeti. Dhimma kana wanta yakka hin dalage bakka hin jirretti hidhamuu hin qabu kan jiru dhiyeesse. Dabalataan Guyyoon dhaddacha irratti rakkoo fayyaa qabuu fi bakka hin jirretti maatiin rakkachuu isaa ibseera. Dhimma kana kan ilaale dhaddachi jimaata dhufu jechuunis hagayya 8 bara 2012 qorannoo dabalataa poolisiin gaafate akkasumas wabiin gadhiifamuu Guyyoon gaafate irratti ajaja kennuuf beellama qabachuu isaa abukaatoon isaa obbo Kadir Bulloo BBC'tti himaniiru. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan BBC Afaan Oromoo roobii galgalaa kanumaan xumuramaa odeeffannoo dabalataaf gara marsariitii fi fuula feesbuukii keenyaa deemuu dandeessu. Barreeffamaan viidiyoodhaan akkasumas sagaleedhaan argachuu dandeessu marsariitii keenya irratti. Yaada keessan akkasumas immoo eeruu keessan immoo karaa feesbuukii nu erguu dandeessu. Sagantaan har'aa xumuramee kan isinii dhiyeesse ammayyuu taanaadha kan isinii qopheessite Firaafoolii Dhugaasaadha. Gama teeknikaan Deevis Mo'aasaaruu ture. Ulfaadhaa boruu walitti deebinaa halkan gaarii. Thank you.